waa'ee barnoota afaanii jechuudha. Afaan Ingiliffaa akkasuma afaan Oromiffaa fi Amaariffaa wanta nu gargaaru jedhee kan inni isiniif eegaleetu jira. Mee mata duree itti aanu kan biraatiin ammas isinii qabadhee jira. Sila maabilaat waan jedhamu wanta nyaatamu jechuudha. Sila maabilaat nagarar ni dubbanna jechuudha as gubbaarratti. Fakkeenyaaf gosa nyaataa yookiin yeroo nyaatamu kana as gubbaarratti kan viidiyoo kana keessatti kan dubbatamu kan hin dubbadhu jechuudha. Fakkeenyaaf mee jecha jalqabaa kanarraa kan hin kaasu yoo ta'e breakfast jedha. Breakfast jechuun faxara jechuudha. Breakfast sinilau በአማርኛ ቁርስ ነው የሚለው። ቁርስ ማለት breakfast ያ ቁርሲ ፈጠራ jechuudha. Breakfast or ቁርሲ jennaan jechuudha. Akkasuma lunch jedha. Lunch, when we say lunch yoo jennu nyaata laaqanaaf yeroo laaqanaa jechuudha. Lunch laaqana jechuudha. Naannoo sa'a 6 fi 7 jidduutti kan nyaatamu jechuudha. Amaariffaadhaan misaa jennaan jechuudha. Misaa jennaan. Akkasuma dinner nyaata jedhamu. Diinariitu jira. Dinner. Iraat. Dinner jechuun iraat jedhama. Iraat galgala jechuudha. Nyaatamu jechuudha. Akkasuma suphaatillee ni jira. Maksas kan jedhamu jechuudha. Maksas kan jedhamu jira. So dinner jechuun iraat jennaan jechuudha. Iraat. Akkasuma ammas fork jedhama. Fork waan jedhamu jira. Fork jechuun shukkaa jechuudha. Shukkaa. Do you know shukkaa? Fork jennaan. Shukkaa jechuun fork jechuun ni danda'ama. Maali? Billaa jechuudha. Billaa ittiin shunkurtii, timaantim, kuduraa fi foon ittiin cirru maal jennaani? Fork jennaan yookiin shukkaa jedhama Amaariffaadhaan. Akkasuma biraa gilaas jedha. Burcuqqoo jechuudha. Gilaas ta bishaan itti dhugan. Burcuqqoo jennaan Amaariffaadhaan. Qalaasa bishaan itti dhugan burcuqqoo afaan Amaariffaatiin kan jedhamtu yoo taatu Ingiliffaan immoo gilaas jennaan. Knife jaa kun ammoo knife billaa jechuudha kunis. Knife billaa jechuudha. Knifeinis it's not knife in jennu. Knife jenna gaa maaliifi silent word dha jechi kee kuni. So knife inaani billaa jechuudha. Billaa ittiin waa murruu jechuudha. Napkin jechuunis maali maxaragiyaa ማለት ነው. መጠረጊያ ናፕኪን መጠረጊያ ወይም ሶፍት ወይን ጠረጋን jechuudha. ናፕኪን jennaan. ናፕኪን መጠረጋ jechuudha ወይም ሶፍቲ jedhama. Snack jechuun maali? What snack? Naak jennaan kana. Naak yoo jennu maksas jechuudha. Maksas jechuun naak nyaata suphaa tareef dubbannas jechuudha. Naak jennaan jechuudha. Naak maksas jennaan jechuudha. Akkasuma spoon jaahun. Spoon fallaane jechuudha. Maankiyaa jennaan. በአማርኛ ምን ይባላል? ማንኪያ ስፑን በእንግሊዘኛ ማለት ነው። በእንግሊዘኛ ስፑን በአማርኛ ደግሞ ማንኪያ jennaan jechuudha. Fallaana ittiin nyaata ittiin nyaannu jechuudha. Saalti jedha kan biraa. Saalti ashaboo yookiin soogidda nyaatatti godhamu jechuudha. Waa mi'eessuudhaaf kan gargaaru sana saalti jennaan. Cawu jedhama. በአማርኛ maal jedhama? Cawu jennaan jechuudha. Cawu jechuun soogidda jechuudha. Akkasuma water jedha. Water jechuun bishaan nyaata ittiin bilcheessinu kan ittiin dhiqannu kan dhugnu bishaan jechuudha. Afaan Ingiliffaatti water jedhama. Inni kuni afaan Amaariffaatiin wuhaa jennaan. Wuhaa በምንድነው? በአማርኛ ውሃ jennaan bishaan jechuudha.
banaanaa jedhamas banaana muuzii jechuu muuzii inni kuni Amaariffaadhaan muuz jennaan jechuu muuz banaana tokkuma jecha pepper jedha pepper what mean that pepper yoo jennu qaariyaa jedhama qaariyaa pepper yookiin qaariyaa jechuun qircaa nama gubdusan jechuudha qaccee ka jedhamtu isiidhaan pepper jedhama Engliffaadhaan jechuudha tan nama gubdu qaariyaa jedhama afaan Amaariffaatiin isiidhaa jechuudha koffii jedha buna koffii buna afaan Oromootiin Amaariffaanis buna numa jennaan Amaariffaanis bunna jedha bunna afaan Oromootiinis buna jennaani akkasuma Ingiliffaadhaan immoo koffii jedhama jechuudha candy jedha yookaan candy karamellaa jechuudha candy karamellaa ijoolleen xuxxusan jechuudha candy candy maal jedhama karamellaa jennaan afaan Amaariffaatiin keekni keekuma keeka kan dalagamee yeroo qophii bashannanaa yeroo qophii aruuzaa yeroo eebbisaa yeroo adda addaa keeka qopheeffamu san jechuudha keek jennaan keek baa keek Ingilizanyaanis Oromiffaanis Amaariffaanis keekuma jechuudha ama Ingiliffaadhaan tea jechuun maali what means that tea jechuun shaa'ii jechuudha tea shaa'ii jechuudha በአማርኛ ሻይ ጀነን ሻይ በአማርኛ ምንድነው ምን ይባላል ሻይ ማልጀራምቲ ሻይ ጀነን ጀቹዳ ቲ ሻይ በተር ቂቤ ጀራማ ወኪን ዳዳ ጀቹ በተር ጀቹን ዳዳ ጀቹዳ አፋን አማሪፋቲን ቂቤ ጀናን ቂቤ ጀቹን afaan Amaariffaatiin dhadhaa jechuun qibee jennaan jechuudha. Cheese jedha. Cheese jechuun ayibbijaa yookiin cheesiin baaduudha jechuudha. Cheese baaduu jechuudha. Aanan ititee baaduu ta'e jechuudha. Cheese jennaan ayib. Sugar jedha. Sugar shukkara jechuudha. In other words, gara afaan Amaariffatiinis sukkara jedhama. Sukkar jedhamna jechuudha. Sugar jedhama afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Bread jedha kan. Bread daabboo jechuudha. Bread daabboo jechuudha. Bread. Beer jedha. Beer yoo jennu biiraa jechuudha. Biiraa dhugamu sana jechuudha. Afaan Amaariffaatiin biiraa yoo jedhamu Ingiliffaan beer jedhama jechuudha. Beer. Meat jechuun foon jechuudha. Foon Ingilizanyaadhaan sigaa jedhama. Wanta afaan Amaariffaatiin sigaa jechuun Amaariffaadhaan foon jechuudha. Sigaa alle foon qabda jechuudha gara biraatti meat. Do you have a meat? Foon ni qabdani. Do you have meat? No. Sigaalle akkasi jechuudha. Milk jakattiyaan. What's milk? Milk jechuun aannan jechuudha. Milk Ingilizanya aannan. Do you have a milk? Aannan ni qabdani. No. Do you have a milk? Aannan ni qabdani. Afaan Amaariffaatiin watat allaachuu. Watat allaachuu hoy. Aannan ni qabdanii watat ማለት aannan jechuu afaan Amaariffaatiin watat jennaan Ingilizanyaadhaan ammoo milk jennaan jechuudha. Bill ka jedhamu jira ammas Ingilizanyaadhaan bill hisaab or bill jechuun hisaaba jechuudha. Nyaatanii hisaaba herreegsiisuu jechuu fakkeenyaaf bill hisaab jennaan. Kaffeen mana nyaataatii kaffee mana dhugaatii taahaa kaffee wayin bunnaa beet jedhama.
Bunna beet mana bunaa jechuudha. Mana buna irraa dhugan. Kaffee bakka cammaaqis tahee bunaas tahee wantoota dhugamuu irraa teessee dhugdu kaffee jettaan. Carbohydrates hayil sach jara carbohydrating ga carbohydrate jechuun gosa nyaataa dhangaalee nyaataa kanneen gosa nyaata soorannoo keessa argaddu jechuudha. Carbohydrate jedhama. Customer maamila jechuudha. Afaan Oromootti yoo hiiknu jecha Ingiliffaa kana maamila jechuutu customer jedhama. Dambanyaa Amaariffaadhaan maal jennaani? Danbanyaa jennaan jechuudha. Dambanyaa jechuun customer jechuudha. Maamila jechuudha. Dambanyaa walii taana. Dambanyaa kiyya. Maamila kiyya jechuudha. Dambanyaa. Delicious food jedha. Delicious food nyaata mi'aawaa nyaata filatamaa jechuudha. Delicious food nyaata filatamaa jechuudha. Nyaata ጠፍታ ምግብ nyaata filatamaa jechuudha. Delicious food. Appetite waan jaamu jiru. Appetite jechuun ጭጓራ ወሂን ወንታ የምግብ ፍላጎት ይላል። አፒታይቲ የምግብ ፍላጎት ፈኢ ኛታ jechu appetitiin ke dhiphaadha yoo jedhame fedhii nyaataan qabdu jechuudha. So appetite yoo jennu የምግብ ፍላጎት ፈኢና ኛታ jechu fedhii nyaataa qabaachuu jechuudha. Appetite jedhama. Drink jedha kabira. Drink መጠጥ to drink or beverage dhuguu jechu dhugaati maxaxaa jechuun waan dhugamu dhuguu jechu drink yookiin beverage jennaan. Enough ይበቃል. Enough ni ga'a jechuudha. Enough ni ga'a. Amaariffaanis በቃ ማለት ነው. በቃ ni ga'a jechuudha. Niga enough. Fatty food nyaata coomaa. Fatty food nyaata coomaa jechuudha. coomimmaa ምግብ nyaata coomaa jechuudha. Fatty food coomimmaa ምግብ. Hunger, sorry, it's not hunger, okay? Hunger, beelawa jechuudha. Hunger, beelawa. Rahab, beelawa jechuudha. Hunger, hungry, beelawudha. Hunger jechuun beelawa jechuudha. Hungry jechuun beela'uu jechuudha. Marab jechuun beela'uudha. Hunger fi hungry. Hunger jechuun beelawaadha. Hungry beelawuu jechuudha. Nutritious nyaata jechuudha. Gosoota nyaataa jechuudha. Nyaata jechuudha. የተመጣጠን nutritious nyaata jechuudha. Gosoota nyaataa nutritious nyaata jechuudha. Packaged food nyaata hashagamaa jechuudha. Packaged food yoo jennu nyaata hashagamaa jechuudha. የተሸገ ምግብ nyaata የተሸገ ምግብ nyaata hashagamee dhufu tokko jechuudha. Warshaa keessaa qabu packaged food jenniin. Protein jechuun dhangaalee nyaatarraa argamu jechuudha. Protein kan qaamaaf faayidaa qabu. Restaurant jechuun Ingiliffaadhaan jechuudha. Restaurant yoo jennu hoteela jechuudha.
hoteela jechuudha mana nyaataa jechuma ምግብ ቤት jechuudha ምግብ ቤት restaurant ምግብ ቤት mana nyaataa jechuma restaurantii yoo jedhamu mana nyaataa jechuudha servant jechuun tajaajiltuu wayiiti servant tajaajiltuu mana የቤት ሰራተኛ ይላል የቤት ሰራተኛ hojjettuu manaa jechuudha servant jennaan hojjettuu manaa የቤት ሰራተኛ stew jaakhans stew what middaat stew ወጥ jechuudha waxii jechuudha suugoo yookiin waxii nyaatamu jechuudha stew jennaan stew tip what about tip yoo jennu tip jechuun gurshaa jechuudha gurshaa fuudhanii nyaata afaan walii kaa'uu jechuudha that is tip by ingilizanyaa tip jennaan jechuudha gurshaa jedhama afaan amaariffaatiin vegetarian kuduraa jechuudha kuduraa vegetarian kuduraa jechuudha አታክልት ተመጋቢ አታክልት ተመጋቢ ጎሳ ኩዱራadha jechuudha gosoota kuduraa vegetarian gosoota kuduraadhaati akkasuma waitress jechuun astanaagaajii jechuudha astanaagaajii waitress astanaagaajii keessummeessituu jechuudha keessummeessituu yookiin simattuu jechuudha waitress jennaan ingilizeenyaadhaan waitress nama mana hoteelaa keessatti nama keessummeessu waitress jennaan astanaagaajii jechuudha nama tajaajiltu jechuudha lime jechuun xuuxxoo jechuudha lime xuuxxoo jechuudha loomii jechuudha gara biraatiin loomii lime jennaan loomii store jechuun kuusaa jechuudha store kuusaa suuq gara biraatiin suuq store suuqiis ni jaama stooriin gara biraatiin kuusaa wayiitis ni ta'a tomaatoon timaatim jechuudha timaatim tomaatoo yoo jennu timaatim jechuudha amaariffaadhaan timaatim peanuts when you say peanut ocholonii jechuudha loozii jechuudha peanuts looziin irra solleeffannee nyaannatuuni peanut jedhamti maal jennaani afaan amaariffaadhaan acholonii jennaan mug what's about mug kubbaayyaa jechuudha kubbaayyaa mug jennaan kubbaayyaa termos jedha kanis termos ማለት ጠርሙስ jechuudha ጠርሙስ jechuun waan nyaata irra kakkaawan jechuudha ጠርሙስ jennaan fasting jedhamas fasting ጾም ወይም ጾሚስ ni jedhama fasting waan tokko fasting saffisiisuu faa jechuudha ጾomii waan nyaatamus ta'uu danda'a fasting Pepsi ka dhugamu sana Pepsiin Pepsuma laslaasaa qaruuraa kan akka Faantaa fi Sprite'ti Pepsiidha Pepsi kan dhugamu sana jechuudha pizza gosa nyaataa nyaatamudha pizza jedhama pastaanis akkasuma paastuma pizzuma market ingilizeenyaadhaan market jechuun magaalaa jechuudha gabiyaa jennaan afaan amaariffaatiin gabayaa jechuun magaalaa jechuudha say market gabayaa jeniin market gabayaa shop jechuun ammoo
shop jechuun shopping dukkaana jechuudha gara biraatiin shop dukkaana jechuudha suuq jennaan jechuudha kiosk ወይም kiosk or shop jechuun ni dandeenya jechuudha watermelon jechuun what's watermelon watermelon jechuun habab jechuudha habab nyaatamu sanaan watermelon jennaan watermelon amaariffaadhaan habab jedhama habab namni habab hin beekne hin jiru baay'ee habab watermelon jedhama jechuudha lentil jechuun misir jechuudha misiruma nyaata godhamu kana jechuudha akka suugootti dalagamee kan nyaatamu kana jechuudha misir jennaan lentil jedhama afaan ingilizeenyaatiin fried jechuun maali what's fried jechuun xibsi ማለት ነው xibs amaariffaadhaan xibsi jennaan xibsiin foon muranii achumatti dalagamee achuma nyaata jechuudha xibsi jedhama xibs fried jedhama afaan ingiliffaatiin fried I like to eat fried xibsi nyaachuun barbaada I like to eat fried ወይም ጥብስ nyaachuun barbaada jechuu danda'a namni tokko ጥብስ ማብላት ፈልጋለሁ ጥብስ nyaachuun barbaada so fresh jechuun ammoo nyaata uggus dalagame fresh tikkus ho'aa jechuudha fresh tikkusi nyaata ho'aa yeroo sanii fresh jennaan fresh tikkus yoo hone maal tu jechuun ammoo gara jechuu wada tu gara jechuun agarsiisa kallattii agarsiisa wada jechuudha to school gara barumsaa to masjid gara masjida janna to wada ትምህርት ቤት gara barumsaa wada masjid gara masjida wada ገበያ gara magaalaa just you can say that to jechuun kallattii itti deemuudhaaf deemuun waan nama agarsiisu far jechuun fagoo jechuudha ingiliffaa keessatti far jechi jaamu fagoo jechuudha amaariffaadhaan ammoo ruuq jennaan ruuq rajjim ruuq jechuun fagoo waan jaamu takkaanii ruuq janiin niir jechuun ammoo dhihoo jechuudha dhihoo niir jedhama niir dhihoo qirbi jennaan dhihoodhaan maal jennaanii qirbi dhihoo jechuudha I want yerkuu jaabita hedku jechuun hedku I want deemuu jechuudha hedku jechuun I want jechuun hedku deemuu jechuudha I want to a market gara magaalaatti deemuu I want to the market gara magaalaatti deema look hedku deeme to go lama head maalanno to go mahead deemuu jechuudha to go deemuu amaariffaadhaan maal jennaanii mahead jennaan mahead garamitti mahead deemuu garamitti mahead wada gabiyaa mahead gara magaalaa deemuu to go market gara magaalaa deemuu to go market to go masjid so mahead jechuudha deemuu jechuudha I bought ገዛው ጃበር I bought ኒም ቢቴ I bought ቢቴ ገዛው ቢቴ ጀቹድ ገዛው ምን ስልክ ገዛው ምን ስልክ ማል ቢቴ ስልክ ቢቴ ገዛው ቢቴ I bought a mobile phone ስልክ ቢቴ አከነ ጀቹ to buy ጀቹን ቢቱፍ to buy ቢቱፍ ጀቹ ማግዛት ቢቱፍ ጀቹ ለማግዛት ወኪም ቢቱፍ ማግዛት የቹን ቢቱፍ ጀቹ ማግዛት ቢቱፍ ጀናን to buy a mobile phone ስልኪ ቢቱፍ ማግዛት ስልክ ማግዛት ስልኪ ቢቱፍ to buy ጀቹን ቢቱፍ ጀቹ egg ጀቹ ነው
egg jechuun inqulaal jechuudha. Killee jechuun hanqaaquu lukkuudha. Killee jechuudha. Eggs jennani inqulaal jechuun Amaariffaadhaan killee jechuudha. Afaan Oromootti yoo hiiknu jecha inqulaal jiru tokko inqulaal jechuun Amaariffaadhaan yoo ta'u hiikni isaa immoo killee jechuudha jechuudha inqulaal. La qursiinee inqulaal ይፈልጋል ወጀ ፈጠራፍ ቁርሲዳን በርባ ወንተ ክሌን ፈዳ inni bira injeera jechuun ingiliffaanis injeera majaama amaariffaan illee injeera jennaan injeera afaan oromootti maali buddeena jechuudha buddeena jennaan vegetable jedha khabira vegetable jechuun what's mean that vegetable jechuun kuduraa jechuun kuduraa atakiltii jechuun atakiltii yookiin kuduraa jechuudha. Atakiltii yookiin kuduraa jechuudha. Viidiyoon keenya kanarraa asitti dhaabbata. Haga viidiyoo birooti walitti deebinutti nagaaf na turaan isiniin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.